Yoo naannoo ho'a qabu kan jiraattu ta'ee fi fayyummaa kalee fi orgaanota keetii manumatti eeggachuu barbaadde makaa kana fayyadamuun si gorsa. Makaan kun cirracha kalee dhiqaa, infekshinii ujummoo fincaaniis ni qolata. Tiruu qulqulleessuu fi madiinummaa keenya cimsuun dhibee garaagaraa akka qolannus nu taasisa. Gogiinsa garaa, fincaansi gubuu, si mudduu fi amma sitti dhufuu qabaannan viidiyoon kun keessumattuu kan kee taha. Jabina lafee fi maashaa dabaluu fi si'oomina qaamaatiif illee makaan kun faayidaa hammana hin jedhamne qaba. Viidiyoo kana sheer gochuun hiriyoota keessan akkanaa dhaqqabsiistanan isin afeera. Qabiyyeen keenya jalqabaa baala shukaaraa taha. Baalli shukaaraa sukkaara qaama keessaa xiqqeessa. Cooma qaamaa kan hin barbaachisne ujummoo dhiigaa keessaa hir'isuun dhiigni keenya ujummoo dhiigaa keessa seeraan akka tamsa'u taasisa. Dhukkubbii mataa fi dhibee sammuu, onnee fi kalee kanneen ittituu dhiigaatiin wal qabatan ni hir'isa. Vaayitaamin A, C fi E of keessaa waan qabuuf kaanseroota garaagaraa illee qolachuuf ni fayyada. Haala kanaan baala shukaaraa fal'aana tokko itti daballa. Qabiyyeen keenya inni lammataa qurunful taha. Qurunful faayidaa baalli shukaaraa kennuun alatti dhiiga keenya qulqulleessuu fi madiinummaa keenya cimsuun dhibeelee hammana hin jedhamne irraa nu qolata. Dhiigni gara gogaa qaamaatti akka seeraan deemu gochuun gogaa keenya sooree ni bareecha. Zayitileen qurunful irraa oomishaman dhiigni gara qaama hundaatti akka seeraan tamsa'u gochuun hojii orgaanota keenyaa fooyyessu. Biqiltuun ajaa'ibaa kun furdina garmalee sirrisuuf ni oola. Qurunful ija 7-10 lakkoofnee itti daballa. Dhumarratti immoo irdii fal'aana tokko itti daballa. Irdiin yeroo hojii fi ispoortii humnaa olii hojjenne dhukkubbii dugdaa, jilbaa fi buusaalee qaamaa fooyyessuuf oola. Karkamiin keemikaala si'aawaa irdii keessatti argamu yoo ta'u, dhibee sammuu kanneen akka alzaayimersii fi dhibeelee tiruu fi kalee hedduu qolachuuf oola. Insuulinii qaamaa fooyyessuun sukkaarri akka seelotaan xuuxamu godhee hamma sukkaara qaamaa to'achuuf illee ni gargaara. Qabiyyeelee kanneen walitti erga naqne bishaan miiliitira 500 yookiin walakkaa liitiraa waliin daqiiqaa 5 danfisna. Yoo warreen dhibee dugdaatiin rakkatan keessaa tokko taatee fi fayyummaa kalee, tiruu, sammuu fi gogaa kee eeggachuu barbaadde wanta kana ganama yookiin hojii booda fudhachuun si gorsa. Viidiyoo keenya har'aa jaallattaniitti yoo ta'e follow, like, share, repost gochuun na cinaa dhaabbadhaa. Galatoomaa. Hamma viidiyootti aanuun wal arginutti fayyaan keessan qabeenya keessan isa guddaa isiniif haa ta'u. Galatoomaa.